Ayyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota gammiitii nagaa keessanii hundi keessanii bakka jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Maarree irra immoo appilikeeshinii bilbila keenyaaf baay'ee murteessaa ta'e tokko isiniif qabadheen jira. Tolee gara barnoota keenya irraatti osoo hin galiin dura chaanaalii yuutuubii gammiitii sabskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa tuquun ol notifiikeeshin godhaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiifaman viidiyoowwan baay'ee isin barsiisu jedhee isiniif qabadheen dhiyaadha jechuudha. Tolee ammaa kallachumaan gara barnoota keenya irraatti galle. Tolee akkuma jalqaba irratti isiniif kaasuudhaaf yaale appilikeeshiniin kun appilikeeshinoota baakgiraawundii bilbila keenyaan yookaan dugda duuba bilbila keenyaan chaarjiif qarshii nu jalaa fixan guutummaan guutuutti dhaaba jechuudha. Kana jechuun appilikeeshinoonni akka tasaa ta'uu hin beekiin yookaan eeyyama keenyaan ala qarshiis ta'e chaarjii nu jalaa fixu yoo ta'e appilikeeshiniin kun guutummaan guutuutti kiloos godha yookaan immoo dhaaba jechaadha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa kiilaapsii jedhama. Appilikeeshinii kana isin salphaamatti pileestoorii irra galtanii argachuu dandeessu jechaadha. Yookaan appilikeeshiniin kun appilikeeshinii amma ani baadhee sochoosaa jiru kana appilikeeshinii ammas isinii marse kana jechaadha. Kiilaapsii jedhama. Salphaamatti pileestoorii irratti argama jechuudha. Tolee amma appilikeeshinicha bannee akkaataa itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Al takkaaf appilikeeshinicha banna. Tolee amma akkuma appilikeeshinicha banneen hunda keenyaaf iyyuu akka kanaa ta'ee nuuf fida jechaadha. Namoonni yeroo jalqabaaf buufattanis akkuma kanaa ta'ee nuuf dhufa. Tolee inni jalqaba irratti argamu 63,000 inni jedhu kun qabiyyee bilbilli keenya yookaan istooreejii bilbila keenyaa ibsa jechaadha. Amma gara gubbaa irratti kan argaa jirtan laawunchid apps kan jedhu kana yookiin laawunchid apps kan jedhu kana torba nuuf fidee jira. Kana jechuun appilikeeshinoonni torba osoo nuti hin beekin yookiin karaa dugda duubaa bilbila keenyaa yookiin baakgiraawundiidhaan nu hojjechaa jiru jechaadha. Amma appilikeeshinoota torba kana keessaa kanneen hin barbaadne dhaabuu dandeenya jechaadha. Amma jalqabuma irratti kana dhaabuudhaaf gara mallattoo pileey kan fakkaattu kana iddoon ammatti isiniif marse kana al takkaaf hin tuqna jechaadha. Sana booda seetingii isaa sirreessina. Yogguu tuqnu gara gajjallaatti kan argitan show the setting kan jedhu kana al takkaaf hin tuqna. Yogguu tuqnu akkana ta'ee nuuf dhufa. Sana booda hin eeyyamnaaf jechaadha. Amman baana. Tolee amma akkuma baaneen gara gajjallaan dhufna jechaadha. Appilikeeshinoota kana maal warreen kam akka ta'an ilaalla. Amman koo appilikeeshinoonni kunoodha. Torban isaanii iyyuu kunoodha warreen ani appilikeeshinoonni kun eeyyama koo malee hojjechaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani warreen hin barbaannes keessaa baasuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf ani extenderii kana yoon baasuu barbaade al takkaaf extenderii kana mallattoo x kan fakkaattu kan argaa jirtan yookaan kan isinii marse yogguu tuqnu extenderiin kun guutummaa guutuutti ni dhaabata jechaadha. Amma fakkeenyaaf yogguu mallattoo x kana tuqnu akka kanaa ta'ee nuuf fida. Sana booda ammas deebisnee show the setting kan jedhu kana yookaan kan isinii marse kana al takkaaf hin tuqna. Sana booda dhufnee mallattoo kiilaapsii kan jedhu kanuma irratti guutummaa isaa irratti al takkaaf hin tuqna. Sana booda ammas hin eeyyamnaaf jechaadha. Okay hin jenna. Sana booda hin baana. Amma appilikeeshinoota dugda duuba yookiin baakgiraawundii bilbila keenyaan hojjetan kamiyyuu dhaabuu dandeenya jechaadha. Amma fakkeenyaaf akkuma isinitti hime extenderii kana yogguu dhaabnu mallattoo x kan fakkaattu isheen isinii marse kana hin tuqna. Sana booda nu cufaa jira jechaadha. Amma parsentiitiin lakkaa'ama cufeera jechaadha. Amma hin jiru. Yoo gad dhuftanii ilaaltanis appilikeeshiniin kun 6dha jechaadha. Akkuma argaa jirtan gara gubbaa dura torba ture. Warreen hin barbaadne amma fakkeenyaaf ani ammas yoon appilikeeshinii tokkotti dabalee isinitti agarsiise amma fakkeenyaaf imoo yoon akka inni karaa dugda duubaan yookiin baakgiraawundiitiin qarshiis chaarjiis na jalaa fixne yoon barbaade mallattooma x kana hin tuqa. Sana booda imoo sin cufa jechaadha. Garuu kana jechuun appilikeeshinicha guutummaatti balleessa osoo hin taane karaa baakgiraawundii akka hin hojjenne godha jechaadha. Maarree warreen karaa baakgiraawundiitiin yookaan otoo isin hin beekitiin qarshii keessan fixaa ture appilikeeshinoota barbaadan appilikeeshinii kanaan furmaata argattu isiniin jedha. Tolee hordoftoota gammiitii barnoonni keenya irraa kana fakkaata ture. Appilikeeshinii kana pileestoorii irraa salphaamatti buufattu isiniin jedha. Viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti isiniin jedha.